Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuun dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Uummanni Gujii humnoota qindaa'an lolli qindaa'an qe'ee keenya irratti nurratti baname jechuudhaan himannaa dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin immoo naannolee ollaa Oromiyaa irratti duulchisuun cimee itti fufu qaamoleen garaagaraa dubbatanii jiru. Utoo odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufu beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan lixa Oromiyaa aanaalee 4 keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisme injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Naannolee ollaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa irratti duulchisuun babal'atee cimee itti fufee jira. Naannoo Amaaraa dhiya Oromiyaa irraa hanga Shawaa Bahaatti waggoottan 8 kana hidhachiisuun irratti duulchisaa turan. Akkasumas naannoo Somaalee hidhachiisuun baha Oromiyaa irraa hanga Baalee fi Booranaatti hanga funyaanii hidhachiisuun uummata harka qullaa jiru irratti duulchisuun qe'ee isaanii irraa buqqisuun weerarri lafaa hamaan raawwatee daangaan Oromiyaa cabee lafti Oromiyaa hedduun saamamee jira. Naannoo Oromiyaatii fi lafa Oromiyaa irratti caasaa bulchiinsa haaraa jedhu dahoo godhatuudhaan lafa Oromiyaa kutanii seera dahoo godhatuudhaan naannolee biroo jala galchuun hojii qaanfii tokko malee yeroo dhiyoo kanatti hojii raawwatameedha. Weerara naannoleen kunneen naannoo Oromiyaa irratti raawwataniin ilmaan Oromoo hedduun lubbuu dhabanii qabeenyi ilmaan Oromoo hedduun barbadaa'ee ilmaan Oromoo hedduun immoo madaahanii jiru. Ammas bifa haaraan naannoo Oromiyaatti fi naannoo Sidaamaa walitti buusuudhaan naannoo Sidaamaa hanga funyaanii hidhachiisuun humnoota mootummaa keessa makuudhaan akka waan uummanni walitti bu'ee fakkeessuun humna qindaa'aa waraana mootummaatii fi naannoo Sidaamaatiin uummata Gujii nagaan qe'ee isaa irratti jiraataa jiru lafa isaa irratti qe'ee isaa irratti weerarri irratti banamuun haala uummanni quba hin qabneen haleellaa irratti raawwatameen lubbuun namoota hedduu dabree jira. Qabeenyi hedduun manca'ee jira. Daa'immanii fi dubartoonni hedduun miidhaan irratti dhaqqabee jira jechuudhaan uummanni Gujii komii dhiyeessee jira. Oromoon Gujii weerara qe'ee isaati irratti itti baname qolatuuf yaalullee humna qindaa'aa waraana mootummaatii fi hidhattoota naannoo Sidaamaa irraa qindaa'e waan ta'eef akkasumas uummata irratti meeshaalee gurguddaan haleellaa raawwataa waan jiraniif uummanni kana dura dhaabbatuun itti ulfaatu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Lola qindaa'aa humnoota qindaa'aniin uummata qe'ee isaa jiraatu irratti baname kana mootummaan naannoo Oromiyaa hanga ammaatti wanti jedhe hin jiru jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaallee lola qindaa'aa uummata Gujii irratti qe'ee fi lafa isaa irratti baname kana atantamaan akka dhaabsisan waamichi taasifamullee cal'isa filatan jechuudhaan hawaasni komii dhiyeessee jira. Uummanni Gujii ammas irra deebi'uun mootummaa federaalaatii fi akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaatiif lolli baname kun atantamaan akka irra dhaabbatu waamicha taasisanii jiru. Nutilleen dhaamsa nu ga'e dabarsinee jirra. Oduun kun oduu akkaan nama mararuudha. Bulchiinsi magaalaa Amboo manneen jireenyaa uummata irratti jiisuudhaan lubbuu namoota galaafatuun dhagahamee jira. Kantiibaan magaalaa Amboo Hacaaluu Gammachuu guyyaa kaleessa mana namoota osoo maatiin keessa jiru doozariidhaan irratti jigsisiisuudhaan lubbuu namoota 2 galaafatuu fi namoota 3 immoo madaa'uun dhagahamee jira. Namoonni manni irratti jiguun ajjeefaman dubartii ganna 40 taatu takkaa fi daa'ima ganna 13 maqaan ishee Amartii Abdataa Dasuu jedhamtu yoo ta'an namoonni 3 Egaa mana doozariin irratti jiiksen kan madaa'an yoo ta'u namni tokko immoo akka malee madaa'uudhaan gara magaalaa Finfinneetti riifar ta'e jedhamee jira. Akka maddeen odeeffannoo gamas irra baate ibsitetti manichi kan diigamee fi abbaa qabeenyaa miseensa garee maafaa 120 ta'e tokkoof kennuufi jedhamee jira. Bakkeen rakkoon kun itti uumame magaalaa Amboo ganda Horaa Ayituu iddoo addaa Mishinii jedhamuun beekamutti yoo ta'u iddoo kana miseensota poolisiitu jiraataa ture jedhamee jira. Kanneen lubbuun darbanii fi miidhaan irra gahes miseensota maatii poolisootaati jedhamee jira. Bakkichi kun injiinar Nagaraa Dhugumaa nama jedhamuuf investimentiin kenname jedhamee jira. Miseensonni poolisoota naannawa kanatti yookaan iddoo kanatti jiraatan
hanga iddoon jireenyaa itti baanu nu mijatutti baanee eessa dhaqna hin baanu jechuudhaan mormanii turan jedhamee jira. Kaantibaan magaalaa Amboo immoo namoota kanneen humnaan kaasuudhaaf yaalii hedduu taasisaa ture jedhamee jira. Garuu namoonni kunneen miseensota poolisii waan ta'aniif akka namoota biroo garee maafayaa 120 itti ergee sodaachisuu hin dandeenye jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e bulchiinsi magaalaa Amboo namoota kana humnaan mana irratti diigee achi kaasuu murteesse. Yeroo mana diiganis namoonni lafa kanarra jiraatan miseensota poolisii waan ta'aniif haleellaan irratti raawwatuu danda'u jechuudhaan waan sodaataniif tooftaa uumuudhaan namoota kana akkaataa kanarraa itti qaban tooftaa uumatan. Tooftaa kanaanis poolisii magaalaa Amboo namoota bakkicharra jiraatan kana irraa meeshaa waraanaa hiikuudhaan gara mana hidhaatti akka guuru taasisan. Namoonni biroo immoo dhimma hojiitii fi leenjiitiin bakkoota biroo jiru. Haala kanaan namoonni miseensa poolisii ta'an erga kararraa qabamanii booda manni akka diigamu doozariin ergamee dirqamaan manni akka diigamu taasifame. Yeroo mana diiguu jalqabanittis meeshaaleen akka keessaa baafatan wanti himame hin jiru. Namoonni illee akka keessaa bahan wanti akeekkachiifame hin jiru. Osuma namoonni mana keessa jiran irratti diiguu jalqaban. Haala kanaan lubbuun namootaa galaafatame jechuudhaan maddeen odeeffannoo gamasirraa odeeffannoo baasaniin ibsanii jiru. Oduun itti aanu mootummaan Biltsiginnaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filatanii harka kennatan mana hidhatti guuruun hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 24 itti murteessuun dhagahamee jira. Biyya lama dura garuu mootummaan Biltsiginnaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filatanii waamicha mootummaan taasisee fudhatanii harka kennatan waraanni bilisummaa Oromoo adamsee haleellaa irratti raawwata miidhaa garaagaraa maatii isaanii irratti dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan himataa ture. Dhugaan jirtummoo faallaa kanaa ta'u miseensota waraana bilisummaa Oromoo mana hidhatti guuraman irra xalayaan ergamte ifoomsitee jirti. Xalayaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filatanii erga galanii booda mana hidhatti guuraman miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan 148 mana hidhaa baatuu irraa xalayaa abbootii gadaa Oromootti barreessan dararaa hamaa keessa jiraachuu himanii jiru. Hidhamtoonni nama 148 kun abbootii gadaatiif xalayaa barreessan irratti akka ibsanitti hidhaa waggaa 3 hanga 24 akka irratti murtaa'e ibsuudhaan karaa nagaa filatanii erga galanii booda mootummaan Biltsiginnaa waadaa galee cabse hidhatti akka isaan guuree fi dararaa jiru himanii jiru. Waamicha abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromoo bal'aa dhageenye gallee leenjii haara'umsaa jedhamu erga fudhannee booda kallattiidhaan mana hidhatti nu guuree jira jechuudhaan adeemsi akka kana warroota bosonatti hafanis karaa nagaa filatanii akka hin galle taasisa. Kun akkuma jirutti ta'e abbootiin gadaa haadholiin siinqee Oromoon bal'aan waamicha keessan fudhannee galle dararaa nurratti raawwatamaa jiru maa cal'iftanii nutti ilaaltan jechuudhaan abbootiin siinqeetii fi haawwoliin siinqee akkuma akka gallu waamicha nu taasiftanii nu galchitan mana hidhaa kana keessallee akka nu baaftani waamicha isinii goone jechuudhaan abbootii gadaatii fi akkasumas haadholee siinqeetii fi hidhamtoonni kunneen waamicha taasisanii jiru. Gama biraatiin immoo hidhamtoota kana ilaalchisuudhaan namoonni yaada kennan warroonni hidhame kun warra carroomeyyuu warri carraa kana hin argatin lubbuu isaanii dhaban hedduudha jedhanii jiru. Oduun itti aanu paartiin Izeemaa jedhamu filannoo marsaa 7ffaa guyyoota muraasa booda gaggeeffamu yookaan injifatu taate waan Oromoo fi Oromiyaa jedhu ni dhabamsiisa jedhee jira. Paartiin Izeemaa naannoo Oromiyaa ni diiga, magaalaa Finfinnee immoo magaalota shaggariin walitti ida'uudhaan naannoo addaa ijaara jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, naannoo Oromiyaa ka diigu magaalaa Finfinnee immoo magaalota shaggarii wajjin naannoo kan taasisu maal jechuudha gaafii jedhuu fi qeeqa cimaa qaamota garaagaraa irraa kaasee jira. Izeemaan abdii duula filannoo ittiin gaggeessaa ture keessaa Oromiyaa balleessuu akka ta'e dubbataa ture. Ammas gaafiif deebii taasise irratti naannoo Oromiyaa guutumaan guutuutti balleesse magaalaa Finfinnee immoo naannoo taasisa jedhee jira. Magaalaa Finfinnee magaalota shaggariin walitti dabaluudhaan naannoo tokko uuma jedhee naannoo Oromiyaa immoo balleessuudhaaf dhaadatee jira. Nama ajaa'ibu immoo magaalaa Finfinnee akka naannootti ijaaree naannoo Oromiyaa immoo naannummaa isii irraa balleessuuf dhaadatuun isaa diinummaa hangam cime Oromoo fi Oromiyaa irraa akka qabu waan agarsiisudha. Yaada Izeemaan dhiyeesse kanarratti abbootiin siyaasaa hayyoota fi akkasumas xiinxaltoonni yaada itti kennanii jiru. Yaada fi qeeqa irratti kennaniin Izeemaan of onnatee kophaa isaa osoo hin taane PP wajjin qindaa'ee
Oromiyaa diiguudhaaf sochii qindoominaan taasifamaa jiru jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Eebbiin kallattiidha naannoo Oromiyaa balleessuudhaaf uummanni nurratti fincila jettee waan sodaatteef Izeemaa waliin harka wal keessa naqatuudhaan Oromiyaa irratti duula kallattii biraatiin kan bante jedhamee jira. Izeemaan magaalaa Finfinneetti fi magaalota shaggar walitti eda'uudhaan naannoo tokko yoo ijaarte magaalaan naannoo Oromiyaa maal taati yookaan tam taati jechuudhaan gaafii dhiyaateef naannoon Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru. Naannoon Oromiyaa yoo jiraate magaalaa guddoo qabaata jechuudhaan deebii deebisee jira. Kanaan wal qabate uummanni Oromoo diinummaa hangana ga'e kan irratti labsame kanaaf of eeggannoo fi dammaqinaan hordoffii taasisuu qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Tibba kana zoonilee hunda keessatti haala jedhamuu danda'amuun loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti cimee gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee 4 keessatti loltoota mootummaa waliin lola guddaa gaggeessuu beeksisee jira. Har'a caamsaa 23 2026 barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessee jira. Lola gaggeessinis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaatii fi aanaa Saasiggaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Guutoo Giddaa ganda Arjoo Eddoo Addaa Jaamoo bakka jedhamutti hattee hidhuun loltoota mootummaa ganda Eebbaa Buufata Alamganaa jedhamu irraa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Gaalloo Jaanjaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu ibsee jira. Ganda Gaalloo Jaanjaa Eddoo Addaa Mallayaa jedhamutti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen lama battalumatti addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan hafte bakkicharraa bittinneessuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti har'a caamsaa 23 2026 barraaqan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuuf injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Guduruu Laga Kombolchaa bakka jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansuun kan madeessuun kan hafte immoo bittinneessuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola ture irratti qawwee 5 hiikkatullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'a barraaqan achuma lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee bulchiinsa magaalaa Sichaawotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun loltoota mootummaa 2 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 3 madeessee kaafaan immoo bittinneessuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guyyaa kalee dura immoo Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ammuruutti gaafa caamsaa 21 2026 waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu isin hin geenne ture. Aanaa Ammuruu ganda Walqixxeetti lola gaggeessee ture irratti loltoota 3 booji'ee AKM 9 irraa hiikkatee loltoota mootummaa biroo irratti immoo miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre wanti jedhame hin jiru. Kaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola cimaa gaggeessaa jiraachuu cimsee kan itti fufee ta'uu beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.